ما يقول بيجي ربنا نفوذ في رجالة بربرينا في متي يقول بيجي ربات تركون برينا تشوف ماله بيجي ربات تفوتشون بيجي ربات تركون بري رانيا تشوف ماله جال لابس عرتهم وكمتي عدا إذا دوريسا يريد أجاج أم سيف دوسنا إذا يريد أجاج أم سيف دلقتي فود دوسنا أول اتفدات يقول بيجي ربنا نخلي نفوذ بيجي كيسة تايفا بيجي ربات الرانيا تشوف الراد دلقة تشوف سيجله الرانيا تشوف ماله جا بر أتوبر إدينا بربادة بر ijoolleen durbaata xobbeen biyya keessa jirtu lakkaamteen dhumtu bar kan inni biyya arabaatti biyya keessa taa'ee fuudhuuf maallaqaa fi maammeeyyuu keessa irratti dhaggeeffadhu utuu fuuchuu fedhii qabaate shamarra bareedduun barbaade utuu jedhe bar biyya keessaa bar akka maaxoo kanatti jirti biyya keessa shamarre kan inni biyya arabaatti argatuuf isiidhaa yaadee osoo hin taane maallaqa irraa nyaachuuf obboleessoo kan inni biyya arabaa keessa taa'ee fuudhuuf akka ati jette sana miti maallaqa nyaachuuf iso innati jedhaa jirtu isa dhiirri dhagaa cabsee fadhatee ofii isaatii mana jaarratee fuudhee keessa jiraachifatu jette maammee yuukee miskiina ko isa durii sana jette no inni sun hin jiru maammee ko miskiina ko hin jiru inni sun irraa nyaachuuf inni ni fuudhamaa jiru. Yeroo qooda muuziqaa yeroo qooda muuziqaa sadanuu naa ergaa yeroo qoodusi jaarsi biyyaas yeroo qoodusi keessatti bareechee dadhabina intala kanaa ilaaluu fi qaba dadhabdee otoo madaamin itti iyyitu asiif achi fiigaa hojii birrii kan hojjattee ergiti beektaa ishee galee birriin suni mucaa kanaan eessaa fiddee kun maalitti ba'ee haqasiitii siin laffaatee fiddee garuu ati ammana fudhadhuuti gatii amaanaa si eegde ammana fudhadhu kara caalu garuu isin fudhachuu qabdi jechuu qaba jaarsis yeroo dubbatu. Asirrattis isa kan shari'aa rabbii hinte malee wajjin hojjetannee wajjin hojjetannee jedha nama namni beekta. Ituma qooraa birrii kun dhibbi shan callaatti ergame rabbiin hin sodaatu ilmi namaa. Si galee waliin dalagannee jedha seerri sana laala. Ilma namaa isa kan rabbiin siin jedhaan jiru kan ilma namaan siin jedhe malee. Si galee waliin dalagannee waliin kana goonee manatti dabaleen ijaaree birrii siin ergite hin geenye. Rabbiin namni rabbiin hin sodaanne kanaafis furmaatan ta'uu jechuu barbaadeeti. Isa rabbi si ergu hin jenne isa ilmi namaa jedhuun siin jedhe malee maamme. Isa kan ilma namaati. Rabbiin nama sodaatu waan kana yaada malee namni ilma namaa shawwaduu hin danda'a kana irratti jechuudha barbaadeeta. Inni jalqabaa siluma abbaa warraa kee ka biyya arabaatti si ergatu asiin dhaamsa dabarfanna. Sin jaallanne barsee elmachuuf quba qabaadhu. Hojjedhu nan nyaadhaa nan qabaatti nan tuutaadha. Inni lammaffaa kan inni biyya keessa taa'e inni biyya arabaatti si hidhatuu fi ati itti bareeddee jennaan miti giiftii koo kan akka kee bareeddu 50 biyya keessa jira. Birrii sirraa nyaachuuf jireenya wal gargaarraa jireenya naa gargaartuuf intala durba bareedduu biyya keessaa ollaadhaa deemee fuuchuu danda'a kan inni sii galee kan inni biyya keessa taa'e inni kaa'e isin hidhatu jaalaluma qofa no kijiba kun. Soba inni biyya arabaa keessatti si fuudhee hojiitti si ergu sin jaallanne giiftii ko si dalasiisee biyya arabaa keessa taa'ee xuuxuun malee dhuguun malee birrii sirgaa fuuchuuf. Wallahi billahi kanaaf malee ijoollee biyya arabaa jirtan namni laphee isinii baatu hin jiru. Inni isin fuudhu isin nyaachuuf. Inni isin jaallatu isin nyaachuuf. Inni isin duroonfatu isin nyaachuuf. Wante nanda tabarane narra fan sa'aatiin koo guteera dalagaa deemudha. Nanda dabareette? Nanda dabareette gurra koo? Tokkummaa maa eebbade garuu mul'ataan jiru. Tokkummaa baddee jirta mul'ataan jirtu obboleessa si argaan jiru. Maa inni jara keenya? Habagaa ni jorkee. Keessan deebi'ee jira? Keessoo Keessa deebi'ee keessa. Keessa calaa jette malee saka. Toofik. Oh. Tokko ajjalaa Toofik na fuuchuu dideedhaatti. Aboo kan maamme qoy. Amma lakkoofsa bilbila jira naa kennaa yee. Ismail. Namni kuma 700 jirtu follow godha. Ismail. Hojiiti akkaawuntii hojiiti. Amma uduutti deebi'eera deedu. Deebine bolos deebine. Jirtu habibi keessa dhokatteerta. Samira maano Najat. Lakkoofsa gaafa warra
Ega gartee namni kan jaalatee namni gartee kan arrabsus ni garra. Because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf. Akka gaafii hedduu nu qaban garee jira. Gaafii hedduu kan isaan garaa dhukkubsite kan mataa dhukkubsitee jira beekte gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra bahee iddaan ibsuuf ani yuutuub baradhee yuutuub irratti isaanii ibsaa. YouTube kiyakanii gaafii qaban namni jarma kataban gaafii sanarra abbaan fadhamas ati isaas dhiyoo taate interviyuu na goote YouTube kiyyarra nama tas ati sana godhuu dandeessa mirga qabdi anis YouTube makiyyaan dhufu farsigatta jirti gaafiin tanya hedduu kaa gaafii takka lamaa miti beete gaafii hedduu saniif abbaan fadhe interviyuu nu godhee yoo nu maxxanse YouTube kiyyarratti ni godhamnaaf akkasittiin ta'uu singoonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitadhe dhiisee jechuudha. Saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa YouTube kiyyaatiin dhufanii achi jalanni katabatan gaafii naa qaban san katabatan gaafii nama hedduutu jira beekte takka takkaan lama anaaf ijaarsa isteediyoos ni qabna bakka itti interviyuu godhamuus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takka takkaan. Akka gartee muuvii appisootii qabu na garee muuvii appisootii qabu. Muuvii appisootii miqaxxaraa kan juusan. Akkasitti teenyee himnaaf jechuudha. Daqiiqa diidam torbaan irraa gotakka. Yuutuubii keessa irratti mana dhayyamtan jechuudha. Humna jabnu. Yuutuub keenya irra yoo nu maxxansan ni ajjabna. Interviyuu nu godhu uummata akka rakkinan qabu garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomii maki. Amma kan irra jirru kun pilaatfoormii tiktookiti. Tiktookii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitabatee abbaan mooyatee waan barbaade wal adaba. Gaafii haa taatu, jaalala walii ibsuu haa taatu, jaarsarraa miila dhiquu haa taatu, jaartirraa miila dhiquu haa taatu, roomaantikii haa taatu. Xindi fakkeenyaaf ammaanillee rakkoo qabu yoo isin namoota jaartin tiyyan jirti. Yoo isin miila dhiqi jettan, yoo isin kiisingii godhatan, roomaantii godhatan godhaa. Gaafii namni waan barbaade gaafii afaanii ta'an fofokkattuu qabne wal adaba. Amma isinillee xindiidha. Eegata intervii guddoo san diddan geemii taphannee yoo isin namootan waan barbaadan waan isinii godhuu qabu waan feetan adabdan. Yoo ani mootu akka carraa ta'ee ka isin mo'adhu ta'ee yoo waan uummanni kiyya fedhu waan ofii fedhu isin adabe hoo waan guddaa miti jechuutu nooma sakkeen afaanuma takkaaf lamaati waan ta'e. Dhagee waa hunda ni adabamna garuu adabni hin feene waan gartee interviyuu nu godhaasan adabamuun fadhu. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Qasanii alii waan fadhini adabamu. Haay waan interviyuu jechuun the history waa'ee history seenaa ilaallata ingilifa lamaati waan ingilizanyaa kana beeku interviyuu bakkeenyaaf the history no. Kun immootu adabbiin soofanii jedhama ingiliffaan argitee waan bashannanaaf fi adaba. Waan bashannanaa rokkiran qabu. Yalla, family, are you ready? Amma akkas godhama.